Humni qilleensa Itoophiyaa addunyaarraa sadarkaa kamirra jira xiyyaarota akkamii fa'aa qaba waan jedhu irratti odeeffannoo qabnaa hanga xumuraatti na waliin tura. Itoophiyaan dhiyeenya kana waggaa 90ffaa hundeeffama humna qilleensaa sagantaa adda addaa fi agarsiisa xiyyaarota waraanaan wayitaa kabajuu qondaalonni biyyattii damee kanaan milkaa'ina guddaa galmeessisuu ibsanii turan. Agarsiisa humna qilleensa maqaa samii leencota gurraacha Black Lion Air Show 2026 jawuun Bishooftutti gaggeeffamee fi xiyyaaronni waraanaa Itoophiyaa fi United Arab Emirates irratti mul'atan kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ergaa dabarsanii turan. Waggoota 90 dabran keessatti humni qilleensaa kun birmadummaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf cichoomina guddaa akka agarsiisee fi kanaanis humnoota Itoophiyaa haleeluuf yaalan hedduu salphisee jira jechuudhaan jajan. Mootummaa Federaala Itoophiyaatti Inistitiyuutii Dhimma Alaarraa ragaan argamee akka mul'isutti agarsiisni kun humni qilleensa Itoophiyaa gama leenjii loltummaa sirna xiyyaarota nama maleeyyii fi hariiroo humna waraanaa sadarkaa addunyaatti uummachuutiin guddina agarsiisu mul'isa. Agarsiisni kun Itoophiyaan mala waraanaa duubatti hafan keessaa gara ammayyawaatti ce'uudhaan naannawa kana keessatti humna qilleensaa jabaa ijaarrattee jirti ja'a ragaan kun. Gama kaaniin dhaabbanni waggaadhaan dandeettii humna waraanaa biyyoota addunyaa xiinxaluudhaan sadarkaa isaanii baasuu Global Fire Power jahamuu Itoophiyaan bara 2026 humna waraanaatiin biyyoota addunyaa 145 keessaa 47ffaarra jiraachuu ibse. Dhaabbanni kun bara dabre jechuun bara 2025 Itoophiyaan jabina humna waraanaatiin addunyaarraa sadarkaa 52ffaarra jirti jechuudhaan gabaasee ture. Kun biyyattiin bara kana qabxii 5 fooyya'insa argamsiisu mul'isa. Akka gabaasa kanatti biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota 4 Masri, Aljeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa qofaatu Itoophiyaa dursa. Biyyi Itoophiyaa wajjin atakaaroo keessa jirtu Masriin Afrikaa keessaa jalqabarra addunyaarraa immoo 19ffaarratti argamti. Ollaan Itoophiyaa Eertiraan addunyaarraa 119ffaa Afrikaa keessaa ammoo sadarkaa 25ffaarratti argamte. Jarmiyaan sadarkaa humna waraanaa biyyoota addunyaa baasu kun gabaasa isaa bara kanaa keessatti humni qilleensa Itoophiyaa guddachuu agarsiisee jira. Sirni kabaja waggaa 90ffaa hundeeffamuu humna qilleensa Itoophiyaa irratti xiyyaarota waraanaa nama maleeyyii agarsiifaman keessaa kan biyyattiin Raashiyaarraa argattee Sukhoi jedhamu qilleensa irratti mul'ate. Dirooniiwwan waraanaa namaan oofamanis bal'inaan agarsiifamanii turan. Dabalataan michoota Itoophiyaa keessaa humni qilleensaa United Arab Emirates agarsiisa kanarratti hirmaate. Humni agarsiisa kanarratti mul'ate biyyattiin nageenya galaana diimaa fi gaanfa Afrikaaf akkaan murteessituu ta'uus mul'isa. Guddinni gama humna waraanaan mul'ate kun Itoophiyaan humna qilleensaa haleellaa raawwattu qofa osoo hin taane kan haleellaa humna qilleensaa qolatuus ijaaraa jiraachuu agarsiisa. Hojiin humna qilleensaa ammayyeessuu yoo haala kanaan itti fufee Itoophiyaa naannawa isii keessatti humna guddaa akka isii taasisuu abdii guddaan jiraachuu aangaa'onni hedduun ragaa bahu. Kun ammoo nageenyi biyyoota akka Eertiraa, Suudaan, Soomaaliyaa, Masrii fi biyyoota galoo galaana kaaniif akka barbaadamtu isii taasisaa ja'an. Sirna kanarratti ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad kanaan booda humna qilleensa Itoophiyaa dirqama nageenya biyyaalessaa fi naannoo eegsisuuf ga'umsa akka qabaatuuf kun agarsiistuu guddaadha ja'an. Agarsiisa kanarratti xiyyaaronni waraanaa United Arab Emirates F-16 fi helikopteroonni AH-64 Apache ja'aman hirmaachuun humna qilleensa Itoophiyaatti naatoo horan. Kun ammoo hariiroo Itoophiyaan gama humna waraanaan biyyoota addunyaa waliin qabdu biyyoota Afrikaa bira dabruun biyyoota galoo galaanaa faanallee cimaa jiraachuu agarsiisa. Itoophiyaan xiyyaara agarsiisaaf dhiyeessite Su-30K jedhamu mana kuusaa humna qilleensa Hindii xiyyaarota haaressan irraa argachuutu himama. Xiyyaara waraanaa kana Raashiyaan bara 1990moota keessa humna qilleensa Hindiitiif kennite. Xiyyaarri kun bara 2007 Raashiyaaf erga deebi'ee booda gara Beelaaruusitti ergame. Xiyyaarri waraanaa Su-35 Flanker E jedhamu qaama agarsiisa kanaa keessaa tokko ture. Ragaaleen akka mul'isanitti Itoophiyaan xiyyaara waraanaa kana 8 argachuuf adeemsa eegaltee jiraachuutu himama.
Humni qilleensa Itoophiyaa xiyyaara nama maleessa yookaan diroonii Ooriyoon Meel jedhamus agarsiiftee turte. Kun dirooniiwwan duraan Turkirraa bitattee Baayiraaktar TB2 jedhamu irratti hoggaa ida'amuu guddina humna qilleensa Itoophiyaaf guddoo gumaacha. Gabaasa Global Fire Power humna qilleensa Itoophiyaa fi Masrii wal bira qabuun gabaasa bara 2026 baase keessatti Itoophiyaan waliigalatti xiyyaarota waraanaa 104 qabaachuu ibse. Jarmiyaan kun gabaasa isaa 2025 keessatti humni qilleensa Itoophiyaa addunyaarraa 55ffaa irratti akka argamu ibsee turuun ni yaadatama. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaa fi Eertiraan irra jireessaan xiyyaarota waraana Raashiyaan oomishte kan MiG fi Su jedhaman fayyadamu. Jarmiyaan kun gabaasa isaa bara dabre keessatti xiyyaarri ammayyaa Itoophiyaan hidhattee jirtu xiyyaara Raashiyaa Su-27 tahuu ibsee turuun isaa kan yaadatamudha. Barana garuu Itoophiyaan xiyyaara Su-30K agarsiisuu fi inumaa xiyyaarri Su-35 qaama agarsiisa kanaa ta'uu fi hedduun karaarra jiraachuu ibsee jira. Itoophiyaan xiyyaarota waraanaa bara Hayila Sillaasee fi Dargii akkasumas bulchiinsa Adduwaayii turan kanneen akka F5, MiG-20 takka, MiG-23 fi helikopteroota waraanaa Attack Helicopters jedhamanis ni fayyadamti. Global Fire Power gabaasa bara kanaa keessatti Itoophiyaan xiyyaarota waraanaaf qophii ta'an 25 qabaachuu ibsuun addunyaarraa sadarkaa 46ffaarra kaa'e. Gabaasni kun Itoophiyaan helikopteroota 33 fi kanneen haleellaa raawwatan Attack Helicopters 7 akkasumas xiyyaarota leenjistoota ta'an Trainers 34 qabaachuu ibse. Kabaja waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa kanarrattis ministeerri deettaan ministeera dhimma alaa US Christopher Landau argamee jira. Isaan waliinis ajajaan waraana Ameerikaa damee Afrikaa Africom General Dagvin Anderson dhufanii turan. Generaalli kun yeroo Itoophiyaa daawwatan Ameerikaan humna qilleensa Itoophiyaa hundeessuu gargaaruu himan. Bara 1935 yeroo Itoophiyaan dhiibbaa jala turtetti Koloneel John Robinson dhufee akka humna qilleensaa ijaaruuf mootii Hayila Sillaasee irraa waamichi isaanii dhaqqabeef deebii kennan ja'an. Walta'iinsi isaa walta'iinsa waraanaa qofa osoo hin taane daandii qilleensa Itoophiyaas akka ijaaramuu gargaaruun daandii qilleensaa guddaa Afrikaa jechuudhaanis ibse. John Robinson qaama leegaasii sanii ta'uu isaatti baay'ee gammade jechuudhaan himan. Xiyyaarri Boeing Dreamliner tokko maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa maqaa John Robinsoniin moggaasuun isaanuuf kabaja guddaadha jechuudhaan himan. Jeneraalli Ameerikaa kun hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa humna waraanaallee kan dabree jechuudhaan dubbatan. Eegaan kabajamtoota hordoftoota waan kee miidiyaa odeeffannoon keenya kan ammaa kanaan goolabamaa odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.